كوندوم اتفايدو ما مالي ilmoo calmattanii hortanii nuti isin hin guddisnu maaliif jennaani ilmoo We are not pharmacists, bro. We are not pharmacists. yeah no is a knowledgeist. You're not pharmacist, you're a knowledgeist. There is a difference. Knowledge information waliif dabarsita knowledge amma namni tokko dhukkuba akkan arganneef waan akkanaaf irraa eegi jaamee himama wanniin akkana jedhuufi because nama sun qofa osoo hin taane ilmoon dhalattullee rakkoo harkaa jirti baddo wanta ilmoon dhalattullee rakkoo harkaa jirti rabbii keessa sodaaddaati ilmoon akkanuma dhalataa jirti ilmoo tanaaf hin yaaddanii namichaaf yaaddan ilmoo tanaaf hin yaaddanii ilmoo namni biyya rifuujii jiru maallaqa hin qabne akkamitti ilmoo horta ilmoo jechuun maallaqa barboo hojii tuurafi hayi taa'uun maraatti hamsa irraa baas qabu kaayoo qabda kaayoo ta'ettiin fuftu kaayoo qabna wanni biyya rifuujii dhufnee maaliif karaa bal'aa deemuuf malee ilmoo achi dhallee rakkoo keessa baanee oromoon deeggara nutu ilmoo hin qabnu wanni ilmoo hin qabneef because maallaqa dalagannee ilmoo teenya jiruu bareedaa goonaa waan abbaan keenya nuun kennine nuti ilmaan keenya kennina that's the purpose of dhalachuun badoo dhalachuu jechuun waan nuti hin harkatin ilmoo teenyaa kennuudha badoo keenya. Suni dhugaa keeti amma bakka itti sidee garuu jira. Akki ati baantu as society namni tokko society guutuu keessattuu nama tokkoo fi lamaa fi sadiitu idaamee ganda ta'e hawaasa irraa biyya jijjiirama sii galee yoo jalarraa sirreessaan deemne kana jechuun hin horinaa jechuudha miti. Rakkoo abbaan harkee ilmoo hin harkinidha. Waan kana dhootan illee. Bari meeqa jaalaal qawwee badoo. Amma ejjennoo amsaan ejjennoo qabu ati jette san inni ejjennoo qabu asii suutii san booda sagantaa itti dandeesse qabnaa irraan tanaa sagantaa sanitti deemina hamza defensive irraa godhuu ni dandeessa. Qawwee malee kirbaas cabsuu hin danda'u. Irraa dhoorge. Waan isaa saniifin deebisaa bareedaan deebisaaf. Ilaal qawwee ejjennoo hin qabdu jettee miti. Ani ejjennoon kiyya maali beektaa? Akka kee kana gabbu'ee jiruu namaa raaqaan oolu. Wanni waa hundumaa'u bakka dhugaa argee dhugaa himee bira kutuuf bakka caljee bira kutuuf namuutu itti yaadeeti waan arra godhachuu qabutti karoora baafatee gad dhufe. An akka kee kana gad dhufee jiruu namaa taan laaqee taan irraa lallabee bultii namaatiif maal jee akkana waa hunda quba kaayuu kanarraa hin haajaan qabne saniifiin ignoor godhee bira kuta. Wanni ati laaltu ammoo dadhabina dhugaa namatti himu adeeroo jiruu namaarratti ilaal badoo arra waan karoorfate qabaa jaaketaa kana kaatee suufa qonyeerra kaatee qobjii akkasit dhufe karoora wayii qaba. Qawween gizee dhufee badoo kana horsaatti dhiibee karoorri kee kana ati dadhabaadhaa ijoollee tana walitti qabdee maali jettuun siitu karoora hin qabne siituutu hojii tee dhiisee dhufee hojii karoora ilmi namaa karoorfatee dhufee asirra taa'u laaquudhaaf gad dhufe malee ani karoorri kiyya isa kana. Kanaafin abbaan fedhe dadhabaa ta'ee jabaa ta'ee beekaa ta'ee zimjee itti dhiisee kee bira kuta. Garuu osoo waan kana atuu irra deebitee ibsirreessiteen siin jaan. Amma immoo wanni ati jechuu jirtu tunu wanni ati amma jechuu jirtu tunu dogongora dhibba takka. Faamilii hawaasa Oromoo kana jalqabarraa hawaasa tolee qaceelee asin gahini ati arra guyyaa keessaa hin qaceelcha jettee miidiyaa kana gubba kaan arrabsitee kaan maarree haadha keetii jetteeni kaan gowwaa jetteeni kaan maarree kaan ati dadhaba jetteeni arra if maraachuu jirta ifii teetiifu. Amma osoo beektu akka naman beene waan gootee ignoor gootee bira kuttu qaba. Maa waan haalli yeroo sirreessuu jira. Waan ati gabbaatee kophaa ta'e iyyitee sirreessituu miti. Wanni amma jettee character assassination jama ani waan hin baradhee I know this shit character assassination jama so wanni ati goote arraba fiddee ani wanni jee ijjennoo teetiin haasee malee arraba annaman arrabsu garuu qoosa namarraa meeqoo awwa mana kiyyatti edaa'u akkam goote intala haadha sala intala dhalaatiin maal jettee halgadda mana kiyyatti Hamza gidi ati dubbatu si jalaa callisee mi tarataraan dubbanna gidi ati amma waan cufanarra keessa si jalaan dubbanne la ni eegeemi kabajaa jechuun sun ani amma ijjennoo teetii fi jiruun tee waan adda addaati. Ijjennoon ati tiktaak gubbarratti qabdu hawaasa keenya balleessu jira malee hawaasa keenya hin tolchi taak. Hawaasa jechuun maal jechuudha? Namni laafaan nama dadhabaadha. Namni ijjennoo hin qabne murtii murteessuu hin dandeenye yoo murtii murteessitee murtii suniif duba deebite ati dadhabaadha. Dadhabina jechuun sun jechuudha. Arrabni waan birooti. Nama si arrabse rabbiinu maal sin jaa nama si dhee akkuma si dhee suni dhee sin jaa nama si arrabse akkuma si arrabse suni arrabse because eye for eye waan jaam tokko jiru. Wanni naan akkas godhuu fi because namni kun si arrabsee ka'eeti gidee ati jaljalaa jette boru khaburoo daffaree si dhufa. So maal goota gidee namni tokko si arrabse maal goota arraba isaas kudhan dachaasteeti kannitaaf jechuu khaburoolleen akka statementii fudhatu.
تاكجي خلما دامو إجنو يجمع جتو ونياتي قوتو تكتاك أنا قبرتي مسكين ما وليك أبو ملي تجار ما وني وليك أبو تتكلم جو وني وليك أبو نمني سبرادو فمسكينة حركتي ركو همتشو ملي نمني إنرجي وليد دبرس الدنيا تناكيستي يو أتي نما أنا ناوج أولتي على نسون سر الدبر يو أتي نما مسكينة وقويو دلقة توفيني ما لكم أنا أكلنا أنا غرغارة إنت وليك أبو تاتي أتيس إنرجين كي سلومتا because energy transfer توقع بعدو هي ندي بسافيكو نفيتافيكو برنامج كيسن رايس نسنا ديما لا energy transfer غورا بعدو لا لك أدو بيسا energy يجوني نمني وليد دبرس we pass on energy from one another يو حتى وجولته guyyato ko hatto minni sun osuma mucaan humali khono goyu dabara fete tati sadu khayfan kam yo nama barate o jidemte mo yo nama business qabe o jidemte mo business ideology su yade because sid dabar energy ni sanisu ta wonni nani jachajuru wonni tikta khana gubba e gan tikta khana dufe wallahi na amana wannu man influencer jam tan chuftinu miskinu ma influence goru jirtamale dalaga ba hawasa miskina kana Hamza yo hinga guya Hamza na bichi waraba jira no me wan ma awwe ati matanki akamilla Hamza we bo dara dubbatu dem kawe ani vita summarize gore di fitala wani nani jawju da ke fada miskina de garu jechu mal jechu nama ijan kam nama harkan kam nama dukusata that those people deserve sigalte garu nama kondom male fadi isa facasu daf dala wajira fe ilmo facase wala kaba gafata koni shayno itani mali fi shayno wa ilmo atdal devi shayno wa no khuni dogongora ilmonteti miskinu manimo wani tidara demiti wan khisabatu dalide khisabatu onnezi barbachi ta khisabura garu yotesse oromo maget ya rabbi tune tujaroms rabbi sin tujaroms yoga bate dalide male karte so oromo khisa sheikh ninis ta gubbo sheikha ganiteti sheikh ni mal sinja abo kali chakana guya khisa tujarom aisusu bitif visa america gesif mujagana guya khisa tujara dunya ko sinjaju adera giya kali chusu sila ebisa dalage ifif tujarata sheikh ni ebas yigore suni sila ebisa su dugate ifif dura ifif ko okay wani jaju barbade miskinu man as good boy Hamza osone gal duro ko yada ke salachu ubadde din jira atis Hamza ejunon ka wechani atis ififu han kembe to echada ati go wala jetan dugo matti o debine isilachu wan sirri jirtan to kojur sidigale aka dugo yo debine nafa nan kam na aga fitado Hamza nis namu dadabina mata fi kab Hamza nis go umma mata isakab egowa atis do umma mata hedi kab to gowa atlen islachu wala jirtan garu haqi sin dubatu jirtan mali Hamza nama miskina fi degize gargaru nama to ko dabbo ittikhanuru dabbo aketi dalagan habar sifnu rakkachu wanu majru sigale namni nama afdo dawan jodo ko sanif rakata fi dias gubbar gargar samale dirqama haga takkallen kab Hamza jirenya mata isa kaba sigale atis kawen mo namni to ko hormatas te he tarata kanamni rakatu nijira rakatani ogga wasbaham boda akka society ti wonno khoni adaptation rotti he amala nu tahade mujra akami sirresu qabna ramin sigale la chuan sirri qabani jira kam dadabina mata isani qabani so tanafu niga rafi guya bra saganda godane sirri rebali lani bisina sirri to khesilis hasoni lama sirri to ndore tokko miskinu mala mo tujaro minara kham jala demna you both of us cannot be right. I'm just trying to tell you my opinion, bro. I think me dama yada fiya nisatu jira. Yeah, but opinion inga bias. I'm a judge go do fason ta ne. No, kawe. I'm not here to judge. Wani be hukam. Saganta mata kanya kamna. Saganta ri odan age tijurusan amme sinundinu warri odan resin jere di fam ojin la fanu kabatani. Kawe saganta sifin kabati. Si ojin ati to ko anesur agri to jira sigale si ojin yada hedo juani wali galu jira. Balina stage kabeji. I'm serious. Wallahi kawe. Like me faduga. Wallahi bado. One day you will appreciate me. Wanina ni jow. I'm still. Like ma takhiyafi mit yani. Ani ummanni khiya yoma kinati yani Gaza nitnaku barbada akka garte amna dera demani. Isin mo wanni namni goda jiru Gaza iraha ku jira akka amna dera demnef nam wal qabade ku jira. Bro akasi ubade na wachu fi hali gadalen. Ama saganta egelisan qabanisan tu jira.
sanitti fufna waan